sodaanne rabbiin hin sodaatu. Dhagaarta soolis ta'ee obboleettiin keenyas Oromoon ajjeessanus. Namni rabbiin hin sodaanne rabbiin hin sodaatu. Rabbiin hin sodaatu fi namni kun sasini dhossite hin satarte jedhan dhaggeeffadhaas lekkii isaaniitti hima. Namni kun rabbiin hin sodaatu. Utuu rabbiin sodaate dubartii warra isaa dubartii haadha isaa dubartii bor ilmoo argachuu jiru. Utuu yaadate dubartii shintibeetii arabaa meecitu irraa nyaatu ture. Isiinis innis wanyalanyaadha. Lamman jiraatu kan akka waliiti. Dhageessanii isiin amma birrii miti isiin barbaaddu. Isa malee na amanaan siniin jedhe laa. In jaallatti birrii kennite hin dhabdeeni hadhaa utuunni yenee qoonjoo jedhee keessaa naqee fi hunda keenya sanatti dhiiftee nagaatti jettee kutti. Waan kana dhaabaa obboleettii keenya rabbi bakka siifa buusu hojjetadhu bakka. Mubee. Lakkii ajandaa barbaadnu horreettan ofitti fudhaa. Mubee ajandaa barbaadu miti. Mubee galatoom. Galatoom handuu kan leebuu fedhiin qabu. Yaadni kee sirriidha. Garuu namichi nu hordofaa jiru sun sitti dawwalee keessan galin gaafa jedhu sun maal obse artistii eega ta'e bar miliyoona irraa fuuchuu dandeenya. Inni nuti uffatu kuni aarsaan miliyoonaa maqaa isaa dhabutu caala 500 caala jechuudha. Sii galee ajandaa godhannee raayyuu dandeenya. Maa sitti dawwalee keessan galin siin jedhe. Birruu sin ture sold. Birichi meeqa? Sold. Miyuutii reerta sol. Birraasaትና garba afa. Birichi birrii meeqa Miyuutii Itoophiyaati? reerta solon. Sol miyuutii reerta. Haga kuma dhibba furii risiitii isaan qaba. Haga kuma dhibba tokko immoo risiitii isaan qaban. 500 si nyaate? Kuma dhibba shan. Mube waan isheen dubbachaa turte ati biran turre dhuguma ta'a waan isheen dubbachaa turte nuni agaa turre dhuguma isheen dhuftee dura seentee kaase birri isaa barbaaddu barumsaafis asaabaatu dubartoonni keenya atoo sinitti himanii nyaatamaa jirtu waan ta'eef inni baay'ee nama mubeen immoo waan dabarserraa waan baay'ee arge waan ta'eef kanarraa aarii isa dubbisaa jira bari nu jibbeetu ta'e nuuf dubbachaa jira warri gara hamaatti furatan yoo jiraattan jechuudha maaliif waggaa waggaan internet hin fayyadamtu hin ilaaltu hin nyaatamiina dhiiraaf birrii keessan hin kenniina hin jedhamne hin gorsumna biyya harabaa keessa jiraachaa jechuudha nun immoo ati immoo abbaa manaa koo ta'a borri wajjin galee jiraadha jedheetan itti ergaa ture jechaa turte dura birrii kee erguu dura isa qorachuu qabda ture haadha manaa akka qabu daa'ima akka qabu artistii ta'uu akka qoratte sana maatii qabamoo akkamitti jiraatamoo namni maatii qabu hin beeksisa isa qoratte erguu qabda ture erga as uftee ana uyyuu kan as ol nabaase gastii kanarratti mubeen maqaa keetiin akka waamamu barbaannu ofiif ajandaa guddaa ajandaa biraa qabna waan ta'eef isatti bilbilee asitti yeroo dubbatu mubaarakit oskee fi mubaarakitu wajjin nyaate bor jedhanii asirratti amma yeroo asirraa simbuutan ajandaa godhatanii dubbatu kana mannaa namichi ol seenee amma akkas ta'uu baannaan fooloosiin godha amma suraasaa naa ergaa nu salphisachuudha maqaasaa suraasaa wajjin akka jirutti isa dubbatti argeera akka jirutti marrajaa guutu kanaaf as ba'ee akka mubaarakis tokkummaan fa'aa ijoolleen as keessa jiran akka hin tuqamne yoo barbaade ufee sagaleedhaan. Waa si gaafadhu hanni. Abooni waa tokko sirriitti babeekni. Tokkummaa erga galame tokkee na wabsati. Hani waa tokko si gaafadha innis maa inni betta namni maallaqa hin nyaatamin dubartiin biyya arabaa keessaa maallaqa maqaa hawaalaatii fi maqaa fireendii jana sin fuudhaatiin hin nyaatamini muraasa dhugaan sitti maannee kun muraasa. Yoo wanni kun eegalame dhuman qabu. Dhageessee dhuman qabu. Kana boleetti keenya kanaa ijoollee wayiitii nama zansiitii baasuu dandeenya. Funyaan isaa qabnee as keessatti mucaan yoo fira qabaatte fira wal barsiiftee seeraan yaadatti yoo ta'e amma mubaarak isin tuffattan kuni ajajaa deemtanii qolfitan kuni namicha OBN irratti dhiyaate bilillee argine 2021 namicha OBN irratti ijoollee biyya arabaarraa birrii nyaatee sin fuudhee mucaan akka tokko taanaan qabamee mana murteetti dhiyaatee OBN irratti fakkeenya godhamee dhiyeeffame akkasatti dhiyeessuu qallaaliidha. Garuu maa inni beektu keezicha hin beennu wannichi wanna fokkotaadha. Namni tu haadha qabu obboleettii qabu dubartiin intinaadha dubartiin miskiinaa dhugaadha wallaalee miti yan warri kaanis edaa namni nu dubbatu hin jiru an maalitta namana callisnee taa intina jechuurra
yoo makaanee mucaa kanaa falminee jenne dubartoonni warri biraas ahaa yoo kaanee birrii keenyan kennine yoo inni nu nyaate hafe dhannee miidiyaa irratti himannee salphifnee hirkaa fudhannaa jechuu itti dhaga'ama yoo immoo lakki nun galchu isintu walii kenne yoo jenne bor namni naa dubbatu hin jiru jettee irraa baratti dhibba keessaa 99 ijoollee dhiiftee jirtu iyyuu sitti kaase. Irraa sirbiti maqaan kee gadi ba'a maqaan ati mubaarakiin qofaan biraa ba'a amma Kenniin irra miti dhufee maqaa mubaarakirraa bilbilee jira maqaa mubaarakirraa buusuu qaba bakka. Mubarak koon jiru warri barbaadan. Sooli dhagaye. Suuraan isaa keessoodhaan argi poostii osoo tokkotu hin taane iyyuu keessoodhaan argi suuraa isaa inni tokko faan kan inni nama baala mallee. Sheerisitti godha. Tiktookuma isaa Tokkummaa hamma dhufuu qaba. Yoo dhufuu baate bara. Tiktooka isaa iyyuu beektaa. Wale kan nuti Mubaarak irraa barbaadnu amma. Eega namichi kun ofii lafaa ka'ee dhaqee. Nun kan barbaadnu amma mubaarakitti bilbilee jira maqaa. amma Hingalu. Mubarak al tokko dhiifama ijoolleen as jala jirtan namaan hin ajajamtu maammi atis wallahi akka fedhetta nyaatu dhukkee irraan kaasaa mucaa kanaa kaffalchiisa yoo Mubarak dhiise wanni Mubarak dhiise dhiifamuu qaba yoo ta'e ko mataa Mubarakin deemaartan isin mana mataa keessanii qabdan bakka Mubarakin dhiise keessaa fudhatee agalu dhukkee irraan kaasaa artistii sila eenyuun sila ta'e nama nyaatanni wanna akkasiin barbaachisu dhiifama waliin eenyuun keessan yaada nama tokko dhageessanii waan kanarraa deebitan taanaan wallahi isintu dhiira miti karaa fedheena nyaatu namni beekna jalqabarraa Kan nuti barbaadnu Mubarak tokkummaa gisee tokko dubbachuu gisee tokko dubbadhee tanaan la namni kun beekamaadha. Jaalalli karaa biraati. Garuu intalli tun amantee nama beekamaadha jettee amantee bira keesse itti kennite. Hoo jaalalli illee hafe qabeenyi koo nafu jettee kenniteef. So namni si amanee sitti kennee nama beekamaadha jettee sitti kennite ati nyaachuu qabda. Tol. Kana gaaffiin ko. Nagaan waaqayyo si batu. Nama yoo dhaggeeffadhu qoyaa jara keenya. Sool gaaffii keetiif deebiin si deebisu. Ijoolleen sitti muu danda'u wayiin argine taati. Yoo xiqqaate sool namoota
yoo xiqqaate birrii miliyoona 3 hin deebisiisan. Gidduu ana dhukkubeen nan dhaabe malee birrii miliyoona 3 hin deebisiise warra hawaalaa jechuudha. Gargaaruun mirga keessan. Ani immoo akka tokkummaa miidiyaatti yoo waan akkanaa hadha obboleessi koo kun keessummeesse boris jette inni Nuti godhadhaa taraa dubbannu wachuunis gaarii miti. Maarqos dubbadhume. Isin dhaggeeffataan ture. Mubaaraki si'a tokkos itti seentaa si'a tokkos keessaa baata. You have like two idea yaada lama qabda walii isaa wallaalte isa dhiisiga. Amma yoo sodaattee keessaa baate. waan sabaatan sirreeffadhu dura. Jechuun Mubee dhiifama wajjin yaada Maarqos. inni artist jechuun is a public figure, right? Even saba kanaaf iyyuu osoo beekee ofii kanaaf ni hidhamtu moo mana hidhaa seentu moo namatu sin kasasa moo